lola kaabaa fi hiree dukkanoofte. Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kun qophii mormortii biti. Ankan isin waliin turu abdataa Jaliil. Waraana kaaba Itoophiyaa fi hiree lammiilee biyyattii irraa waan qindeeffannee isin biraan geennaa nu faana turan affeerraa keenya. Waraanni PP fi TPLF bakka duraan itti deebi'aa jiran fakkaatu. TPLF gara Tigraayitti deebitee jirti. Abiyyi waraana isaa daangaalee Amaaraa fi Affaar bira darbee Tigraay keessa akka hin seenne ajajee jira. Waraana kana keessatti gareen lachuu kasaaranii jiru. Lubbuu namaa walirraa xamba godhanii jiru. Dinagdee isaanii daaraa ta'ee jira. Siyaasni gareen lachuu kufee jira. Abiyyi addunyaa irraa adda bahee jira. Dippiloomaasiin isaa istaarii hin qabne ta'ee jira. Abjuun inni Itoophiyaa durii deebisuuf qabu jalaa fashalaa'ee jira. Lolli kun Amaaraa akka malee godhee dinagdee isaa waggaa hedduu of duuba deebisee jira. Miira mo'amuu waan itti uumeef hamilee isaa cabsee jira. Siyaasa harkaa balleessee jira. Wanti har'a irra gahee dhaloonni dhufu akka itti qaana'u ta'ee jira. Lolli uummata Tigraay homaa ittiin hambifne. Akkuma Amaaraa dinagdee isaanii daaraa ta'ee jira. Hooggantoota ciccimoo itti dhabee jira. Hooggansa cimaa baasuun waggoota hedduu fudhata. Hunda caala hariiroo uummanni Tigraay saboota biraa keessattuu Amaaraa fi Affaar wajjin qabu akka malee miidhamee jira. Ollaa dhabuun balaa guddaadha. Lolli kun siyaasa Oromoos miidhee jira. Hooggansi Oromoo kan Oppodiyoon hoogganamu xurree mootummoota Itoophiyaa durii waan hordofeef biyya tokkoomsee gara dimokiraasiitti ceesisuu akka hin dandeenye addunyaatti mul'isee jira. Ofii wal ta'ee biyya tasgabbeessuu akka hin dandeenye of saaxilee jira. Kuni qabsoo Oromoo baay'ee miidha. Lolli kuni abdii namoota hedduu jaamsee jira. Fedhiin TPLF siyaasa Itoophiyaa keessatti deebi'uuf qabdu bishaan harkaa itti naqee jira. Gareen qabsoo Oromoo kan gara TPLF goree carraa eeggataa tures kasaaree jira. Kan Abiyyiin wajjin TPLF balleessee Itoophiyaa durii deebisuuf kan shanaafate honga'ee jira. Ameerikaan TPLF'n abdattes kasaartee jirti. Ameerikaan Abiyyiin jibbitus TPLF filmaata akka hin taane seenaa badaa waan qabduuf uummanni akka isii hin jaalanne osoo taayitaa argattes akka duriitti biyyattii tasgabbeessuuf humna akka hin qabne argitee jirti. Qindoominni TPLF fi OLA faa wajji uumtes jooniyaa raqoon guutame akka ta'e hubattee jirti. Ameerikaan rakkattee jirti. Abiyyi filatamaa miti. TPLFs filatamaa gaarii miti. Lachuu udaanii fi albaatidha. Filannoon sadaffaan hin jiru. Biyyattiin akka diigamtu ammoo hin feetu. Kanaafuu carraan Ameerikaan qabdu hamma danda'ameen Abiyyii fi TPLF'n walitti araarsuuf fakkaata. Sababiin TPLF gara Tigraayitti deebiteef kana. Sababiin Abiyyi loltuu koo Tigraay keessa hin seensisu jedhus kana. TPLF fi Abiyyiin walitti araarsuun garuu salphaanatti hin fakkaatu. Jalqaba Abiyyii fi warra Qamaachoo addaan hiikuu barbaachisa. Ilkeen Isaayyaas Afwerqii Abiyyi irraa buqqisuu gaafata. Hayyoota Oromoo wajjin isa araarsanii akka inni ofitti amantummaa horatu gochuu barbaachisa. Biyyoota dantaa ofiif jecha harka isaanii hamma ciqileetti siyaasa Itoophiyaa keessa naqatan dhaabuu barbaachisa. Finxaaleeyyiin Amaaraa kan miiliyoonotaan lakkaa'aman irraa hidhannoo hiikkachiisuu barbaachisa. Sammuu hooggantoota Tigraay wallaanuun dirqama. Kuni hundi ni danda'ama natti hin fakkaatu. Kanaafuu Abiyyi fi TPLF walitti araarsuun salphaa hin fakkaatu. Yoo Abiyyi fi TPLF dafanii walitti hin araaramin ammoo lolli hin dhaabbatu. Inumaa kana hanga ammaa argine caalaa hamtuu dhufa. TPLF Tigraayitti deebite jechuun calliftee teetti jechuu miti. Humna isaanii kan bittinnaa'e walitti qabatti. Humna haarawaa leenjiftee of jabeessiti. Abiyyis gara isaatti callisee hin taa'u. Humna dabalataa ni leenjisa. Meeshaa waraanaa ni bitata. Lachuu walitti qophaa'u.
kun lola itti aanu kan lubbuu nama baay'ee galaafatuu fi kan qabeenya hedduu barbadeessu ta'uu ni mala. Kana hanga ammaa agarre caala biyyoota alaa kallattiidhaan kan hirmaachisu ta'uu mala. Dafnee Itoophiyaa biyyoota ollaa kan amma caalaa jeequu danda'a. Oromoon maal gochuu qaba? Akka sabaatti wal qabachuu qaba. Hooggantoota isaa hiiksifatee siyaasa amma deemaa jiruuf kana fuuldura gadi fageenyaan xiinxalee adeemsa isaa sirreeffachuu qaba. Kanarraa amma